Akkam jirtan fayyaa keessanii nageenya rabbii isiniif haa baay'atu daawwattoota koo. Har'aan kana viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu oduu nama gaddisiisudha dhugaa rabbiifuu ta'ee haati biddeenii ijoollee kana lamaan bakka tokkotti ajjeestee baddee haadha biddeeniiti kun hojjettuudha hin jedhamtu haadha biddeeniiti jedhaniiti ijoolleen kun laalanii haadhaan qabanii abbaan immoo hojjetaa mana fuuniti mana fuunii hojjeta. Ijoollee kana amaanaadhaan kanaaf guddistii haadhasii qooda haadha isaanii tana isheetti obsuudhaan isaanummaan beekanii ka itti kennanii deemanii isheen keessattiyyuu mucaa isa dhiiraa kana dilibsiidha shaffantee mormasaa irraa buuste mormasaa qaltee billaadhaan jechuudha. Wanta nama ajaa'ibu dhugaa rabbii yeroo hammaa kana wanta akkanaatu deema baay'ee ulfaataa ilmoon haadhumaan tulti doota eegaa inuman taane malee doota haadhumaan tulti yookiin faati isaanii baddalamtee ta'a yookiin immoo abbaa wajjin walii ta'uu didan ta'a. Kanatti garuu ka ijoollee kanaaf immoo namni dirqama barbaachisa. Maaliif jettan ijoollee kana inni qabatee taa'uudhaaf laazim ijoolleen kun nyaatanii dhuganii akkasumallee mana barumsaa deemanii kanaaf waan hojjetee fiduuf qaba waan ta'eef abbaa mana taa'ee ijoollee kana waan godhuuf waan hin qabneef inni dalagee yookiin hojjettu sanaaf haadha manaa sanaaf jechuudha maallaqa laataaf amma fama fe'e iyyuu samiitu amma fe'e waan fe'e isa guutu maarka maaltu akkana namaaf godha. Yeroo ammaa kana dhugaa rabbii nama wajjin nama amanamtu hin jiru baay'ee nama sodaachisa. Namni yeroo ammaa kana amanamu hin jiru. Haadha biddeenaa dur akka haadha ofiitti ilaalan. Amma yeroo kana garuu baay'ee ulfaata. Haadha biddeenaa jechuun jireenya haala itti isheenis nama ilaaltu akkasumallee ijoolleen isaan guddisanis sodaadhaan itti siqani. Kanaafiyyuu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbiifuu ta'ee baay'ee wanta suukaneessadhaan lubbuu isaanii baaste isheen waan feesta hin argamne isheen badde isheen bakka buuteen dhabamte garuu akkasumatti haftiin jedhamuun argamti yoo rabbiin jedhe dhiigni ijoollee kana akkasitti lola'ee nafu yeroo ammaa kana akkamitti nama gargaartu fidatanii wajjiniin hojjetanii nama sodaachisa dhugaa rabbiifuu ta'e gargaartu bichamte namni yeroo ammaa kana baay'ee nama sodaachisa dhugaa kaa'umatti akka itti siqxu iyyuu nama sodaachisaati. Yeroo isaa kanarra geenye yeroo akkanaa kanarra geenye kanaan duras ijoollee lamaan bakka tokkotti hojjettuun ajjeeste abbaa fi haati yookaan mana hojiitti galan ijoollee lamaan iyyuu boqotanii jiranii ammas akkasuma wantoonni akkanaa kun deddeebi'aa baay'achaa namni fayyaa qabu akkana godhadhee si yaadu wa'uu ishee bira jira garuu namarratti murteessuun rakkisaadha. Rabbiin haa murteessu malee kana murteessuun baay'ee rakkisaadhaati. Ijoollee duudaa kana anumaan beekne bakka itti miidhaman illee dubbachuu hin beekne ijoollee ta'uufi baate yookiin namicha sana miidhaa jettee yoo yaadde ta'e dogoggortee jirti kanaan miidhuu miti yoo ta'uufi baate dhiistee deemudha malee ijoollee akkana gooteef haaloon namichi ishee miidhisuun kanaan deebi'aa miti. Rabbiin isheedhaaf iyyuu akkanatti garuu jireenya akkanaatiin inuma jiraatti baabadduu malee inuma jiraatti laphee numti ishee akkamitti sammuu akkamitti ishee dhabuqoteetu ganaa jireenya baddeen jiraatti. Ergasii numa nyaatti nama dhugdii baay'ee ulfaata dhugaa rabbi harka maaliiti yoo dhugaa gaaffii namatti ta'a kun nama wajjiniin ka amma yoona nama wajjiniin jiraadhe isa dhumsaan abbaa ijoollee kanatti gaaffiitti ta'a dhuguma ijoollee wajjiniin jiraadhe nama wajjiniin jiraadhe an jedhu gaaffii namatti ta'a. Ijoolleen boqotanii malee abbaan baay'ee dadhabee jira mana yaalaa jira maaltu kanan kan abbaa dhiisaati namnumti biraayyuu haala gaaniyyuu maal jedheeti garaa maaltu namaa danda'asi
obsa akkamitti namaaf kennama obsi in ulfaata jechuu barbaadeni wanta akkanaatu jira lubbuun qoosaa taatee nuuruun waddadii lubbuun immoo qoosaa taatee rakkasee siniin jedha keessattuu warroonni abbaa manaa haadha manaas ijoollee irratti fiddan garuu namni hundumtuu jaalatee miti ta'urree namni tokko immoo qibxatiidhaan yookiin immoo qoosaadhaaf sim jedhee jaartii lammaffaa yookiin immoo abbaa manaa lammaffaa isa sana dhiisee abbaa ijoollee sana dhiisee abbaa biraatti heerumuu yoo danda'amaa ta'e obsa'uu qabaattee isheen shamarranittis daa'ima ishii sanaa ishee dura deesse sana obsaan guddifachuu dhuguma abbaa biddeenaa bira dhaqee tanan ijoollee koo guddifadha yoo jette dogoggora kun waan guddifattu ijoollee kana siqiqsuu acuucuu yoo ta'e malee ammuma fe'e fuulatti fuu ijoollee kanaaf gaariin godhadhee yaada abbaan biddeenii akkasumallee ati biddeenis akkasuma ammuma danda'amaa ta'e erga rabbiin hiree daa'ima kana siniif kenne shima takkitti mashuma qabda sana guddifachuu gana abbaa manaa lammataa haadha manaa lammataa inni rakkate moo rakkatee inni rakkanne maaliif deemee ganaan liitii lammataa irratti fuudhaqa ijoollee isaa qabatee daa'ima isaa qabatee soba amma amtuu haadhoo fiingoo amma fe'aa ammaattuti amma armee fiingoo akkasumallee akkasuma abbaanis amma fe'ee yoomtu isaa taatu qabaattus yoomtus amma ishee haadha ofii ishee dhugaa kan ishee nama deessee hin caalu kanatu jira akkasumallee abbaanis waanuma fe'etti dhama'aatillee itti rakkadhaatti kadhadhaallee malee abbaan lammataa baay'ee ulfaata akkasumallee abbaatti biddeenis akkasitti ulfaata kanaaf iyyuu ijoollee ofiitii namni tokko qoosaa godha waan hin biran geenyeef waan hundumtuu garuu waggaa isa biraa yookiin immoo ishee biraa sana daa'ima sanatti kolfuu dhaqaa haala gaariidhaan yennoodha garuu duuba immoo daa'imni sun gudii isheen baatu maaliif siqiqiidhaan waggaarra nyaata nyaattu nyaata sana kan saadhise kan daa'ima sanaa laala abbaan biddeenaa dhugaan siniin jedhaati an beeku beeka kan bira geetu beeka kanaafuu iddoo danda'amaa ta'e ijoollee ofii ofumaaf guddifatanii erga daanitti immoo dirqama maaliif jaaladhetanii daa'ima sana dhahe kanaafuyyuu dirqama waan ta'eef daa'ima sana akkuma iyyoomus waan fe'essa guddisuun kuni kan kooti kanaafuyyuu kanas siniin jedha baay'ee ani lapheeshi kamitu kana danda'e kana godheef baay'ee ulfaata dhugaa rabbi namuma taane lafarra deemnan fataffannee lakka keessi keenya hundumtuyyuu gara jabinni isaa baay'ee ulfaata namnoonni tokko garuu maal jedhee akkana siniin qabu maal jennee akkana goonu daa'ima kana baay'ee ulfaata maan beekanii yookiin isheen abbaa manaas yookiin abbaan biddeenaa abbaan ijoollee kanaa ishee miidhuu danda'a miidhuu malee maan beekan isaan isheen qooda sana bahuudhaaf ta'uu danda'a waan isaan jidduu jiru hin beeku garuu kan isaan kana isaan miidhuudhaaf ta'e dogoggortee jirti dhugaa kan isaanii kobuma kan abbaattis kobuma isaan homaan beekan dhugaa duudaa rabbiiti kanadha